Appilikeeshinoonni kun hundinuu warreen hojjetanii kan darbanis jiru, kan ammoo amma hojiirra jirus ni jiru. Akkasuma appilikeeshinoota kana keessaa warreen amma hojiirra jiran maal irratti akka hojjetan waliin haa ilaallu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune obboleeyyantii kabajamoo jirtu isiniin jechaadha. Chaanaalli Gadaa Orotuu guyyaadhaan guyyatti appilikeeshinoota tola hojjetan yookaan firii daataa fayyadaman isin fayyaduu danda'u guyyaadhaan akkuma gadhiisu arraas viidiyoo gabaabduu takka appilikeeshina tokkoon qabatee isiniif dhiyaateera. Appilikeeshinoota kana hogguu irraa fayyadamtan gara yuutuubiidhaa dhuftanii viidiyoon guutuu yuutuubii irratti waan gadhiifamtuuf achi dhuftanii irraa fayyadamuu hin dadhabina. Ammoo yeroo yuutuuba Gadaa Orotuu mana isaa hogguu dhuftan sabiskiraayib bakka jettu sana tuuxanii all notifiikeeshinii irra kaa'uudhaan na gargaaruu hin dagatinaa isiniin jechaadha. Amma gara barumsaatti dachaanii halaalluumi appilikeeshinoonni kun kamii hojjeta akkamitti hojjeta kan jedhamu waliin ilaalla. Innis fakkeenyaaf amma TikTok, YouTube hundisaa akka hojjetaa jiru ni gartanii inni kun akkasuma ni hojjeta kana isin garsiisan jira. Mee amma inni kun dhayxanii kana gabbuufachuu dandeessan maqaan isaa akkuma asirra jiru kana anammoo gabbuufadhee waan hin jiruuf open godhee seeneen isin garsiisa. Osoon isin duratti hogguun seene ammoo amma hojjetaa jira ni argitan. Konnektitee jira dhaamseen isin garsiisa. Amma hogguun dhaamsa isa kanatti akkaan fayyadamaa jiru isin garsiisuudhaaf jecha yuutuubii irratti hogguu deebine yuutuubiin akka waan duraanii malee amma cuccufatee jira jechuun hin qabu akka hin qabne ni argitanii. Akkasuma TikTok irratti kan reefu isin garsiises viidiyoo reefuun tana dalagu amma hogguun isa kana dhaamsee irraa deebinee ammoo isa kana itti bannee appilikeeshiniin kun ni hojjetamu hin hojjetu kan jedhamu waliin haa ilaallu. Akkuma ilaaltanii gartan ammaan tan ammoo konnektitee jira. Hogguu konnektitee kanas irra deebinee amma viidiyoo kana ni argitan jira. Hogguu konnektitee yuutuubiilleen akkuma san wanni hundinuu hojjechaa jirti. Fakkeenyaaf yuutuub hordoftan ta'e kabajamoo hojjechaa jira waan ta'eef viidiyoo arraan tanaa asitti dhaabnee viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagayaan nuuf turaa isin jira.